bara kudha sagal saddeettamii fi saddeet dhumasaa saddeettamii sagal jechuudha. Jilli qabsaa'ota dirree Oromiyaa dhihaarraa kora sabaa adda bilisummaa Oromootiif na dhageessanii mijooltu. Kora sabaa adda bilisummaa Oromootiif dirree dhihaatirraa warreen bakka bu'an waboo zoonii dhihaa jechuudha. Kun arrajiiniiti dur jaala jenna gaariitii diimaa nagoo faadhaatu achiin gara Somaaliyaa kanatti naannawanii nu dhufan jechuudha. Hoggaa isaan dhufan dhageessan warri sunis amma gaafara sabaa adda bilisummaa Oromoo gobeellee taa'amuu deemu sanii kanarraa kaameetti namni gara Soomaaliyaatirraa miilaan kara Oromiyaadhaa seenuu deeman jechuudha. Hogganoonni kun warreen akka jaalladii gammadaa faan Buriisoo Boruu faan seenaan isaan yaadattu. Isaan kun deemnaan warra Oromiyaatti deemu keessa anillee ammaasiinis yookaan dhawuu qabdanii jettiin Yusuf Dheeree jennaan abbaa isaadhaa tokkotu jira. Asoo deemnuu diida waalii keessatti booramarraa kaanee miilaan deemnaa isa kana mudaamuddii kophee nyaattee beektaa miilli kunii ta'ee deemuu dadhabee lafa diida waalii janiitu jira amma boqqolloon tun keessaa oomishamtu tokkotu jira kuusatti xiqqaa tokko qabdee aduun dhiinaan amma anis deemuun ta'u mucaa kana duraanuu maan ooftan janii amma Yusuf Dheeree sanii fi Jaalaanaa Boruutii fi Jaaldanda'ootu jira nama 7 turre ana wajjin nama 4 mokkanaa jira namni 4 hin jira dara lukkuuni amma aduun dhiinaan diida waalee kanarraa kuusa seenne kuusa kana kuusa gartee xiqqaa wanna kana jira mi daggalli raasa wanni waan hin jirreef yookaan amaraatu jira gagaafa sanka diida waalee kanarraa taa'u kaambii waraanaa gurguddoo jira kuusa kana addaan saaqqannee kuusa guddaa seenne ifi deebifne jechuudha. Ganama ni bulle gaa kuusni kun borugaa guyyaa keessa deemuun ta'u harramararraa gara jijjigaatiin amarri nama dhiisu gaafa sana fe'isa. Waan Soomalirraa ol dhufu kana eegaa lola tokko ta'e diimaa nagoo farraa ona faadhaa sumni kun karaa kaan dabarsee lolli asitti ta'e jaalladhii farrattis lolli ta'e gara gobeellee namni kun deemu jira kora sabaatiif. Lafti tun lafa daggalan biraa muuyini biraa tokko hin jirre qaraa kuusa boqqolloodhaa san keessa addaan baranneetuma chidduu seenne jechuudha. Nama lamaa shubbutii qaba nama lama bombii qaba. Kun xalaayuma faadha gaamma kana beektaa sagalee bosonaa faa janiiti barruu kiishaa faa janii namsaaf sakka waraana bilisummaa Oromoo kana sagantaan kun taayipis achitti tolfamee irraa dhufa beekta. Kun gara dirreettiin deemaa jechuudha. Kuusa kana seenne kuusni kun hoggaa seennu ganama kuusni kun kaliqoon bariitiin nurra baafamuu ta'a. Kuusa karra guddaan naannoo seenne danda'oo keenya kana faadha. Kuusni immoo itaa boruu kaliqoon bariitii baasuu deeman jechuudha. Citaa irraa solloisuu deeman. Baasuu eegalanii gaafeessi jirra. Akkanumatti irraa solloisanii sochii fuudha soofottoon fannoo wali siinee maallaqni cirame xalayaan akka qabnu cirame amma bombii fi lakkisuu malee wanni biraa hafne. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Miseensa adda bilisummaa Oromoodha. Kaakee kaafee sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoodha qabatee irbuu seene diinaafillee harka laachuuf yookaan gartee meeshaa malee illee jechuudha miti. Hidhannoota keessaatiin guutamee qaramee waan jiruuf jecha beektaa hedduu muratoon haayootti qaban sanitti cichoon xalaayaan ciramtee dhumte maallaqni ciramee dhume amma bombii tana yookaan gartee amaara kana takkaan garreetti gallakkisiin jaan danda'oo salphaadhaan danda'oo keenya kun asirraa kutee danda'oo goruu jennaan asoo qottoonfannuu Yusuf Dheereen kunis nama dheeraadha asoo qottoonfatu toora guyyaarra rasaasni tokko dhawame jechuudha. Hojjaa warra shuumoo tanaa fi gartee nyaata kana fuudhee fi guuza kanaa deemuun intala liqoon barii qawween dhoyite jechuudha. Guuza yoon ammatti deebanii olola kanatti harkisan nuti nagaatti baanee waliidha yookaan bombuma fi kaasuu malee wanni biraan hafnee beektu. Amma gaa dhawamnaan namni ka'ee kutee namichi keessaa ol godhatee namni kun laallaan namni kun hundinuu gara qawween dhawamtu horiyaa kutee bakka qaraa gartee reefurraa baasanii midhaan iddoo kaan kana jala seenne ammaas deebinee achi keessaa baanee akkasitti. Hoggaa deebinee teenyu ni deebi'anii amma qaraa kana fuudhaatii midhaan irra deebisaadhaa jechuudha ammaas. Irraa qaraa irraa guuraa jennaan Yuusufaa miila akkatti ol fuudhanii takkatti gad deebise namni tokko beektaa nama rifateef malee barbeete silaa mul'annee bara bombii tan akkana ta'a jechuudha danda'oonfaan achirraa kaasee kuusni kunis buluusaa hubannee waan xiqqoodha
jaarsa tokkoo fi gurbaa tokko ciqiisanii warri kun nama dhaawamisanii fuunee biyya nagara hakimaa deemnaa karaa cinaaksan deemna jedhanii hayyee jedhanii kuusa sanitti jaarsi hojjaa nuufiti jeeni anshuumoodhaan fedha jee mucaani lachuu waliin fudhatu kutan amma karaa san jalaa baanee bakka silaa bultii sanitti gartee kuusa bulee sanitti deemin galgallee aduun nurraa dhiite qawwee isas tokko qaba jaarsi suni gurbaanis kanaaf galgala yoon hargeessa ta'e malee hargeessa muka hargeessaa beektu algeelee takkaa jiramaa siqeertu sammalee lafa gaaddiida ogaatiin keessatti diida waalessa waa takka hin jiru muunii beekadhu Yusuf dheereetu qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa geggeessu haqa ta'uu ishiidhaa guyyaa sanii namanee jaarsi nama lubbuudhaan jiru kun ammallee fi jira. yaadannoo hedduu qabdi. Waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Yeroo gaara jiru san waan hedduu yeroo yerootti wal jala qoqqoodhaan kan deemu jecha boqqolloo tanaa gara nu dhaabbataa jaaniiti. Duumoo boqqolloo zaatii damee afur keessatti hogguu takka argata. Sadiif osoo nyaatallee hin ta'in yaadannoodha jennee dhiyaattee jechuudha. Bakka itti nurraa haftu qabdu hin irraanfannullee ooyiruu teenya oomisha humna teenya irraa akkasitti waa hedduutti obsinu. Kanaafuu namni tokko qabmasuu qaba. Nafaqaa jaallaniiti nuti tanuma nyaannee as turre bara meeqa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti waliif jaallan keenya fallaanatti walii hirree fallaanaan walii nyaachisuu turre. Qabsoon Oromoo kan bobbaa kutee kan tana keessa namni harki hin jiru kaasee inni bakka hedduu dhaqee jira. Namni hin deeminis kaan kana bicheessa waraanni hogguu galee safillee hin qabani huccuullee hin qabani madaabaraa maqeessanii madaabaraa irra naqatanii asii walii afaan kaa'anii jechuudha. Siin tunuwaan irraanfatumtuu miti akkasiif dhiyaatte har'allee saniifuu alhamdulillahi rabbil aalamiin bagalaa asiin nu ga'e rabbiin ammallee taaftees nu agarsiisu akka kana nyaannee muka baalaa nyaannee dheebollee dhoqqee dhuunne sanii qabsaa'uun keenya hin hafu boonye booluun ganaa gahe Oromoon murachuu qabdi namni murannoo hin qabne yoo bu'e hin tarkaanfatu saniifuu nuu miti isinii miti dhalti teessanillee ganaa imimmaan hin agartu kanaaf jechuun akka addi bilisummaa Oromoo jeen addi bilisummaa Oromoo nafxanyaa waggaa meeqa nu gabroonfatte san adda bilisummaa Oromoo gaara jira jetteeti Oromoo mana jirtu bishaan dhugdee nyaattee dhugdi malee silaa lafarraa dabamsiisti. Addi bilisummaa Oromoo waboon goota waboon kormaadha. Waboon bakka jirutti dhiirti waboodhaaf fincaan firra yaastee haganta jiru bishaan dhuga malee silaa sabni Oromoodha akka rafetti cufa nafxanyaan ibidda nu dhaamsiti. Saniifuu waboon kormeedha waboon jeeyina waboon goota qabsoon isaanii galma haa geessu. Qabsaawaan ni kufa qabsoon itti kufa. Saniifuu jaallawwan wareegame sallaan dhiiga isaanii bilisummaa rabbi nu haa galchu. Oromoo tan rabbiin aara sa'a tokko nu haa godhu. Rabbi ol nu haa jaalachiisu. Nu haa jajjabeessu. Nu bira haa dhaabbatu. Oromoo sagalee nu ta'a jala. Oromoo sagalee rabbiin sagalee nu haa ta'u. Haa nuti tabaroo hin qabnu. Beekumsallee hin qabnu. Qabeenyallee hin qabnu. Kanatti qabsoo dheeroon ulee fi dhagaachaan fidde dhiirti nu jala seentee akka wayyaanee qaama keessa nama deemtuu san gartee miila kaa nama seenti daaraa keessa akkasitti solloqaan nu seenee qabsoo ijoollee dhagaan fitti sadarkaa kanaan nu ga'e ammallee kanaan hin hafnu miila keenya jala isaa cufti nu.